Ayyee tokko tokko maqaa keessanii madda eenyu maqaan keeti? Ahmed Ziyaadii? Eessa bakka dhaloota keetii? Godinni keessa godina eessaati? Godina Baalee aanaan kee hoo? Aanaa Sawweenaati. Ganda eessaati? Kattaa Dibbeeti. Hojiin kee maali? Amma maaliin jedhe amma? Milishaa moo humna addaati? Kunoo uffata humna addaa uffattee hin jirtu? Kana yeroo fudhatu bisaan mattaalaan kennas akkas jennuu gahe. Akkasii? Yeroo ammam leenjite? Waan aan irratti leenjii malee asitti baatii takka. Baatii takka leenjite? Eessatti leenjite? Amboo. Ambootti leenjite? Sanqallee moo? Sanqallee dhabaate? Atoo? Nugusee wuti? Nugusee Tashooma eessa dhaloonni kee? Wallagga Ba'aanas Gusire. Gandi kee hoo? Caffee jaalalleeti? Hojiin kee maali? Dura qonnaan bulaa ture amma milishaadha kan milishaadha. Milishaadha? Kunoo uffata humna addaa uffattanii jirtanii? Yeroodhaaf nu jedhani yoo kan tokko kan jalamaa fi Isaa milishaa nu baasanii. mattaawaqaan keessa kan milishaati? Leenjii yeroo hammamii fudhatte? Ji'a tokko. Ji'a tokko? Eessatti leenjite? Sanqallee. Sanqalleedhuma? Atoo? Dhaloonni keessa? Baale? Aanaa kam? Aanaan Baale mootinni Madabalaa Gandi kee hoo? Obarsoo. Obarsoo? Hojiin kee maali? Hojiin kiyyaa hundisuma reefu seenee Uffata humna addaa uffattee hin jirtu kunoo? uffata yeroodhaaf Harki kee kun maal ta'e rukutamte? eeleen dhaane. Akkamiree woboon tajaajila sii kenni qaba? Tajaajila akkamii sii kenni? Harka irraa dhaane naa eegee Ayyee? bakka naa sirreessee hidhatti ciisee bule. Akkasumiti? Qabinsa akkamii siif taasisan? Naa shagani. Si ashaganiiru? Gaafa woboonti harka kennattu woboon akkam si godhe si darareeraa si dhiitee si reebeeraa? Narree mandaraadhe. Sin dararre? Mandaraadhe. Qabinsa akkamii sii taasise? Qamiisa bakka jige narra jige naa hidhe. Si hidheeraa? Atoo? Caalaa Bosona. Godina eessaas? Lubbaabuuf. Aanaan kee hoo? Yaaduu. Aanaa Daarimuuti? Gandi kee hoo? Beetti qarabee. Hojiin kee maali? Duraan gabaree milishaa ture kaammaa duraan immoo gabaree milishaa ture. Milishaa leenjite? Uffata humna addaa maaf uffattaree? Yeroodhaaf nu jedhanii. Yeroodhaaf jedhanii? Ammam leenjite? Ji'a tokko sanqalleetti ji'a tokko leenjii. Sanqallee matti leenjiteetis? Ergachi baatanii hagam turtaniittu amma? Eeguu torban sadii wayii. Ayyee amma kana gaa eessa jirtu amma? Ati dibbaddu eessa jirtu? Bakka jiru kan jiru. Jechuun obbo bira jirtu amma? Amma gobe Akkamitti qabamtan? bakkumatti nu qaban. Bakkumatti isin qabanii? Fedhii keetiin harka kennatte moo fedhii maal harka kennatte ree dhukaastee itti haga danda'ame miti? Waan dhukaasa illee guddaan qaba. Dhukaasa kanallee takka harman seeni. Ayyee? Lafuma kaanillee isiin nubatti jennaan midhaan wal kan nama abbaana jenne. Ayyee? Isiin nubatti jennaan harka kenna. Nama meeqaan dhuftan? Bakka gandarraa dhufne akka Baay'inni keessan meeqa taatu? garagaraa walitti dhufte hin yoos. Isin bakka warra wajjin dhuftan sin nama meeqa taatu sin? Hundeetti nama warri gargaar ta'anii osoo nishaa nama 50 hin ta'a. Nama 50? Eeka yaayyaarootii walitti. Okay. Hundi keessanii humna tokko jala turtanii? Humna tokko? Arfan keessanuu? Eenyudha abbaan gaantamarii keessa maqaan isaa? Eeyyudha gaantamariin keessan? Hoogganaan keessan? Hoogganaan keessan eeyyudha? Akka aanaatti. Gazzaan jedhama. Kan amma isin qabatee dhufeen jedhe hoogganaan keessan? Gazzaan. Gazzaanyi? Isin faana dhufeeraan? Dhufeeraa? Inni maali onnun isaa? Gulantaan isaa maali? Saajinii? Inspektar. Inspektara? Isin gatee deemee reema? Rukkutamneen? Nama meeqatu du'e isin biratti? Kan isin agartan ija keessan meeqa? Reeffa meeqa agartan? Nama tokko malee Tokko malee nagarree?
Kan biraan agarre kan du'e. Iddoo biraatti danda'u na biratti uumu tokko. Akkasii. Amma dhaamsa maalii qabduree isin warra fakkaattota akka keessanii kanaaf kan ji'a tokko leenji'anii achiiti woboo waraana bilisummaa Oromoo kana loluudhaaf sochii godhan kana isaaniif dhaamsa maalii kennituuf? Ani kana booddee yoo qalbii qabaatan deebi'anii gara maatii isaanii ijoollee isaanii guddifatanii. Akkas miti. Atoo maal jetta? Ati akkasumas Akkam jetta? yoo sammuu qabaatan gara maatiitti dacha'anii ijoollee fi guddifatan jedha. Atoo maal jettame? Maalis akkasuma hin jira. Yoo sammuu qabaatan yoo yaada qabaatan gara maatii isaatti dhabanii ijoollee isaanii guddifatanii hojii isaanii hojjetanii misooma irratti akka isaan deebi'an. Amma isin maal akka isinii goonuu barbaaddu isin maalis akka isinii goonu garsi fedhiin keessan? Fedhiin keenya osoo jettanii Yoo kan jettan nu hojjetanis seerqa jiru waan ta'eef erga irra waan ta'eef. bakka qamaa waan isin nu gootan ni taana. Ayyee.